Surprising godhame gurraachi keessi adii Asladdiin Muhammad yookaan soddaan keenya manatti na waamee suufa ajaa'ibaa kana kenna ajaa'ibaa kana naa kennee sana boodas immoo akka aadaa Arsiitti bullukkoo ajaa'ibaa kiiloon isaallee baay'ee ulfaatu guddaa tokko manatti waamee na badhaasee jira waan ta'eef waliin hordofaa. Galatooma ulfaadha kabajamoo Dr. Biyya Chaayinaa Tormoof jecha waggaa 27 xaaree lafa'ee nuuf barate nuti immoo otoo sassatiin intala keenya dammaaf aannaniif bunaan guddisne intala shanan gibee dabarsinee sii kenninaan isheen immoo intala bareedduu damma fakkaatu seenaa sii kennite sanuma wal qabatee ati immoo intala kana gabbara malee fuudhee jettee akka aadaa Arseetti kanaafi bullukkoo kanaafi suufa akkis bareedu kana naa kennuuf galatoomi kennaa soddaa kennaa kabajanaa keetiif ulfaatu kabajamii. Soddaa baay'inaan abdiin soddaa qofaa miti hiriyaadha haalli qilleensa poolitikaa girgirri feesbuukaa kun bara jijjiiramaatti yeroo tokko yeroo tokko takka waliin buuseen beeku bara inni kitaaba barreesse girgirri dura marraa eegalee darbes kadhiyoo kanas waan takkaillee nama baay'ee dinqisiifadhu akka dhuunfattillee akka hiriyaa feesbuuk kanatti baradhe keessa nama waggaa dheeraa akkuma nama wajjin nyaatee dhugeetitti yaada waliin kabajee jaalalaa waliin deemnudha. Galata Habibi, thank you ulfaadhu baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja lafarratti namni nagaadha. Maybe media irratti girgiriin garaagaraa gandummaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Ilmoon namaa lafarratti board iftaan bakka itti wal agartu hin beekamu. Miilli bakki inni si geessu hin beekamu. Ilmoo namaa sababa siyaasaa fokkisaa gandaaf amantaadhaan walitti buusuu kanarraa osoo sirriitti of qusannee bareeda. Yeroon jimma jiru otoon aslii kana waa jedhee jiraadhee tokkofa ija kamiin fuuldura isaa dhaabadha. Inni illee to'anaa waa jedhee jiraate ija kamiin fuuldura horii dhaabanna. Kun isiniif barnoota ta'a jedhee tana mana kan akkasitti naa fudhadhaa. Baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa yeroo gaarii. Maayirri doo. Maka asin na dubbisa ati ana sin jala abba ko ana kira kunin de garto tara fene okay abba gido no aslin gido tremal sorry abba burgo chuma jira beta nama jagna nama baay'ee biratti sodaatamu baay'ee akasi ya abba fogi nama baay'ee sodaatamu abba seenaa jenna ka no abba seenaa no akka moggaasa jimma akka naannoo jimmaatti abbaa bolguufaa jechuu heddanka gorsii ta'e abbaa bor ay amma abbaa giddi wala yeroo jira ani abbaa giddi ani maqaan jaalladhu tokko jira baay'ee ta'e maqoota nama baay'een jaalladha waan ofii jaallattu abbaa firaatii fi abbaa qalbii ani garuu ani maqaa baay'ee jaalladhu abbaa duraa jira ani baay'ee kan jaalladhu beekta tun anaa ta'e iyyuu kan hin barbaadu abbaa qalbii baay'een jaalladhu abbaa qalbii nama qalbii qabu nama waa qalbifatu nama waa bulfatu nama hin ariifanne nama ilaallatee ka'ee waan dubbatu akka dubbatu yoom akka dubbatu akkamitti akka dubbatu beeku abbaa qalbii jechuun abbaa biyyaa horii jira abbaa gombol horii jira Bago jechuun mootii gama naannoo keenyatti abbaan bogi boos akkasuma garuu an seenaa isaanii faana osoo hin taane seenaa jireenyaa faana wal qabsiisaa jira amma fakkeenyaaf abbaa qalbiitiif abbaa firaa jechuun immoo abbaa firaa ta'u okay abbaan firaa hin ta'a warri jettan lakkoofsa torba barreessa abbaa firratti filatamuu danda'a lamman isaa keessaa kan sagalee caalmaa argate mootii akkasiin kaa'amuu danda'a jira feesbuuk irratti immoo danda'amu. Abbaa firaa natti dursee jedhe gobsiidha sirriidha. Abbaa firaa warri jettan abbaa firaa fi abbaa qalbiiti. Abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba. No, dhiisi. Abbaa firaa warri jettan lakkoofsa torba. Abbaa qalbii warri jettan lakkoofsa 8. Jabaadha. Namni abbaa firaa simataa filataa jira. Bakka abbaa firaati nama hundaa filataa jirta. Abbaa firaa goonaaf. Abbaa firaa abbaa qalbii. Abbaa cabsaa abbaa giddi laala komenti abbaa giddi jira kan bira abbaa giddi maal ko me as giddin maal no dirqisiisaa jechuudha bara asli gin si as giddin ala yoo mene ani abbaa firaa maan fila dbeeta namoota baay'ee birattis
Maka maka ko amma ko sura Roman tasiro asli din Muhammad jedhe ke maka kabaja kana no jimmatti kenname abba fira rakke jira wante atis Facebook irratti nickname ke abba fira gorat right so kono la cosa torbo ko fondu kan barres abba fira kono la cosa torbo ko fasiralle asralle ke abba fira simbarbaad jedhama mali attu barresa jira abuma abdi kumelle abba fira filate jechu so hundumti keessan maqaan asli kana booda abba fira ta'ee jira soddaan keenya bakisatti gammadde bata waan manni kiyana jala gammadde sababni maal si beet abba fira jechuun fira dhiigaa qofa son taane himiniif maxxanfataa jechuudha yaa himiniif yaa sabni biraallee rufe sabni biraallee rufe eenyu ofirraa hin barfu jechuudha ofitti qaba jechuudha obaasee nyaachisaa isa hammataa jedhamu hammataa jechuudha aqaafiin ማለት ነው ኦሮሞን አመጣ ነው የሚለው አንተ ላይ ሰራ ማለት ነው maqaan asli kana booda abbaa firaa akka ta'e hundumaa keessan warri feesbuukis quba qabaadha nuti suuraa agrii jedhee goobsiin atimmaa waan hin jedhin fudhatta kan dirqama habiib alfannur gawsi thank you hundumti keessanu waqicha akka jaallattan nabdanna waan jettu jedhinati egaan daawwattoota keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu warri maqaa nu baaftan abbaa giddii abbaa bulguu abbaa boor abbaa firaa warri jedhan hundi keessanuu galatooma warra saniitiin soddaan warri keessanuu galatooma baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna yoo akkuma nu jedhan yeroo tokko tokko haalli qilleensaa warri miidiyaa fayyadamu faamilii kanatti walitti bu'aa wal arrabsamaa jira akka carraa yoo qaama wal argamuutu wal qaamachuudha maal jechuudha waan jedhanitti seenaa irra amma tokko akka itti wal argu biyyatti wal argitan hin beektan waan ta'eef jechoota keessatti wal qusadha siyaasni fira dhaabbataa ta'e qabu dina dhaabbataa ta'e qabu haala siyaasa biyya keenyaa laaltanii garee gamaa gamanaa walitti wannoo jedhu kana laaltanii yoo yaada keessan karaa wanta ta'e dhaabbachuu karaa seera qabeessa ibsachuu dadhabdan arraba gadi bu'aa naman arrabsinaa waan faamilii dhimma dhuunfaan isaaniidhaan keessan seeninaan dhimma jedhu qabna galatooma ani abdii nama baay'ee dinqisiifadhu nama yeroo dheeraa asirratti wal beeknu so kanaaf guyyaa tokko walitti mufatin yoo walitti mufannillee karma keessatti yoo waloluu barbaadillee wallollee wal sirreessinu wal ergannu wal gorfannu qaaman guyyaa tokko osoo walitti naarin rabbi wal nu garsiise hiriyyoota keenya birallee biyyarra jiran daawwattoota keenyallee warra biyyarra jiran akkanumatti rabbi suutan ofii dheeressee wal nu haa agarsiisu hawwi jedhu qaba qaama firoottan baay'ee qaba amma Dubaay biyya firee deemtu kana fa'aa namoota baay'ee asii keenya dhufta jira Suudiin kun akkasii biyyi keessa akkasii Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa akkasii nama addunyaa kana naanna'ee hiriyyoota keenya fuula ifaan akkatti wal arguu hunduma keessa rabbi nu haa godhu akkuma abdii Itoophiyaadhaa illee wal agarre kan hunda keessa nama guyyaa tokko gammachuu irratti wal argu nu haa godhu isiniin jenna baay'ee isin jaalannaa galatooma ulfaadhaa